Ashamaha akkam jirtan ilmaan Oromoo qilleensa gubbatti argamtanii oduu cabsaa kan gaddaatiin qabnaati oduu kana wajjinani soof margadaati hundi keessan kan ilmaan Oromoo taatan sheer akka walii gootanii maatii isaa biraan geettanii jedhaati maatii isaatiif ilmaan Oromoo jaalattoota nama kanaatiif ammoo Rabbii sabrii haa kennu guma isaa bilisummaan haa baasu jenna. Dargaggoon Seifuu Ahmad Saanii jedhamu godina Baalee aanaa Agaarfaa Gandaa Alooti kan dhalate guyyaa dheengaddaa adoolessa 2 keellaa Puutlaandii Karbeel jedhamutti askarotaan ajjeefamee achumatti awwaalamuu isaati oduun iddoo addaa Somaalilaandii irraa nu qaqqabe ni ibsa. Ilmi Oromoo kuni Oromummaa isaatiin qofa kan shiftoota askarootaatiin ajjeefame ta'uu gamanumaan hundi keessan akka dhaamtanii fi maatii isaa hubachiiftan jenna. Dargaggoon Seifuu Ahmad Saanii jedhamu kan dhalootaan godina Baalee aanaa Agaarfaa Gandaa Aloo jedhamutti adoolessa 2 guyyaa dheengaddaa keellaa Puutlaandii Karbeel jedhamutti askarotaan ajjeefamuu isaa maddeen Puutlaandii irraa nu qaqqaban ni himani. Namni dargaggoo kanaa fi maatii isaa beektan godina Baalee aanaa Agaarfaa Gandaa Aloodhaa akka dhaamtan jenna.